የካደው ወይ ደግሞ ትላንትና የሆነ ጊዜ ጥሎኝ ይሄዳል፣ የሆነ ጊዜ ይረሳኛል፣ የሆነ ጊዜ ይተወኛል ያልኩት ባሌ ዛሬ ላይ ግን ምንም ነገር እንዳይጎልብኝ አድርጎ የሚያኖረኝ እሱ ነውና ምንም ነገር እንዳይሰማኝ በጣም የሚገርማችሁ ነው። የልቤን ስነግራችሁ እኔ የሆነ ነገር ብሆን እኔ ብሞት እነዚህ ልጆች ምን ታደርጊያለሽ በማለት ነው ያኔ ያን ሰርቪስ እንኳን የሰራቸው ማለት ነውና ለአንቺ የገቢ ምንጭ አከራይተሽ ቢያንስ ልጆቼን ማኖር ትችያለሽ ብሎ አስቦ ነውና ያን ያደረገው። እኔ ግን በስደት ያን ሁሉ አመት ስኖር አንድም ቀን አንድ ብር ወደሱ ልክ ያላቅም። ለምን? አንደኛ ለነሱ ማድረግ ያለብኝ ነበር ማድረገው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ባል ባዳ ነውና ሌላውንስ ቢይዝበት የሆነ ነገር ቢያረግ ብዬ አስብ ነበረ እና አሁን በአጠቃላይ ወንድሞቼ እህቶቼ ለምን አላረጉልኝ አይደለም እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ማንም ሰው ካረገልኝ በላይ ፈጣሪ ያረገልኝ እጅግ በጣም ብዙ ነው ወገኖች እህቶቼ። እግዚአብሔር አምላክ እኔ ባላሰብኩት መንገድ በአቋራጭ አድርጎ ህይወቴን ዛሬ እነሱ እንደሚረሱኝ ስለሚያውቅ ህይወቴን አስተካክሎ ውብ አድርጎ ጥሩ ኑሮ እየኖርኩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ነገር ጎሎብኝ አይደለም አሁን ላይ መጥቼ በእናንተ ፊት ማለቅሰው። ግን የጎደለኝ ትላንት እንደዛ አብሬያቸው የለፈውት የእናቴ ልጆች የት ናቸው? ከምን አንጻርስ ነው የዚህ ያክል ሊረሱኝ የቻሉት? ገና ለገና ገንዘቧን ጨርሳለች፣ እውቀት የላትም፣ የትም መድረስ አትችልም። እኛ ላይ ሸክምቶ ሸማ አርከፉኔ ከበጀምቶታ ዳወቶታ ሴና ኮ ዩቲዩብ ፈያ ኬሰኒ አኒ ነጋ ኮዳ ቀሎን ኬሰን ኢሲን ጅርቱ በከሰን ጅርታንቲ ነጋፍ ጃላሊ ዋቀዮ ስኒፋተው ጀቻ ኤጋካ ቪዲዮ ደርቢ ከነራ ዋባዬ ሁበተኒ አፋን አማሪፋቴን ኦቦሌቲን ቃሊን ኩን ዋን ደበርሲቴ ደጌፈተኒ ጅርቱ ኬሳስ አላስቴሰኒ ወሮኒ ሴና ኮ ዩቲዩብ ደጌፈተን ጉዳ ገለቶማ ኤቢፈማ ወሮኒ ሰብስክራይብ ነጎተን ሬ ጉዳ ከበጀማ ኤቢፈማ አማስ ሴና ኮ YouTube like subscribe gochuu keessan hin dagatina. Seena keessan jajjabeeffadha. Seena ofii abbaatu jabeeffata. Seena keessan jabeeffadhaan aamsa godha. Ekaagaa viidiyoo kanarraa akkuma dhageessanitti obboleettiin kun akkuma koof akkuma kee akkuma nama kamii biyya ormaa hojjettee waggaa baay'eedhaaf biyya ormaa keessatti teessee ilmaan ishii guddifachuudhaaf jireenya ishii jiraachuudhaaf biyya ormaa turte. Biyya ormaa turte sana keessatti yaaddoon kan yaaddoo itti ta'e kabira kan yeroo galtee immoo biyya ishii geessee wanti isheen ilaalte kan biraa jechuudha. Maaltu ta'e seetanii akkuma afaan Amaariffaatiin isheen isinii dabarsite kanatti obboleettiin kun biyya ormaa keessa turte. Yeroo biyya ormaa keessa turtetti abbaa manaa qabdi, daa'ima qabdi. Isheen kan sodaattu akkuma aniifsi namoonni ijoolleen baay'een dubartoonni baay'een keenya akkuma dhageenyuttis ta'ee akkuma seenarraa akkuma waan hundarraa ilaalu ta'ee dhiira tokko baay'istee namni hin amanu. Dubartiin keessattiyyuu an akka kufan akka kee warroonni biyya ormaa keessa jiran kun baay'ee tokko rakkisaadha beektanii. Abbaa manaa kiyyatti yoon akkas godhe naganaa laata, hiriyaa kiyya yoon akkas jedhee naganaa laata, boru na dhoowwataa laata, boru immoo narraa fudhatee deema laata kan jettu baay'ee keenya hundi keenyarra jira wanta akkasii jechuudha. Seenaan kun seenaan obboleettiin kun dabarsite ishiin kan sammuu ishii keessatti yaadaa turte abbaa manaashii. Abbaa manaashii malee obboloonni kiyya yookiin firri kiyya yookiin haati kiyya yookiin abbaan kiyya yookiin obboleessi kiyya arkanarraa ijanarraa qabata nyaara natti guduunfataa jettee sammuu ishii keessatti hin fudhannee jechuudha. Ishiin kan jettee abbaa manaashii sana abbaa manaashii abbaa ijoollee ishii sana dhuguma akkana ni jedhe sanatti daandii ni jedhe sanarratti naa deemaa jira moo abbaan manaa kiyya kun boru ijanarraa qabata moo maallaqa kiyya fudhatee
boru deema moo kan jettu sammuu ishii keessa kan jiru jechuudha. Garuu mucaan abbaan manaa ishii sun immoo jireenya ishii borurree yoo inni lubbuudhaan hin jiraanne akkaataa ishiin ilmaan isaa itti guddistu karoorseefii jechuudha. Karoorsaafis jira karoorseefis jechuudha. Ishiin garuu obbolaan koo boru yoon dhabe yookiin yoon biyya koo gale obbolaan koo nyaara natti jirjiiru ija narraa qabatu lapheen isaanii natti qayyaramaa jettee sammuu ishii keessatti hin qabanne jechuudha. Obboleettiin kun jireenyi ishii badaa ta'ee yookiin immoo dhabdee yookiin maallaqa kadhachuuf yookiin immoo waan tokko jechuuf miti kan ishiin asirratti baate jechuudha. Isinii galee obboleettii kana akkuma nama kamii hojjattee biyya ishii yeroo galtu kan ishii mudate kan ishiin eegde waan biraa kan ishii mudate waan biraa jechuudha. Ishiin kan eegde abbaan manaa koo natti geeddaramee na eegalaata kan jettudha sammuu ishii keessatti. Kan inni erge sun maallaqni koo kan inni erge sun eessa jira hin badee laata moo jira laata jette. Ishiin kan shakkite abbaa manaa ishii yookiin hiriyaa ishii sana abbaa ijoollee ishii sana jechuudha. Kan ta'e garuu waan akkasii miti. Ishiin kan dheebotte obboleettii kan Aizosh jedhuun obboleettii bukkee ishiitti dhabde fuuldura ishiitti obboleettii ishii dhabde jechuudha. Isin garnama bara. Obbolaas ta'e abbaas ta'e haadhas ta'e firas ta'e eenyumtu gaafaati qabdu. Gaafaati harkaa qabdu. Kan si gargaarus kan si jaalatus kan ati eessa jirta jedhee si barbaadus jechuudha. Ati hin qabdu taanan dabarsee si gata. Abbaa manaas ta'e tokko kan rabbiin eebbise kan waaqni eebbise kan fuuldura isaaf duuba isaa beeku yoo ta'e malee sirraa fudhatee ati eessattan si beeka kan jedhu meeqatu jira. Kunoo obboleettiin keenya Dubaayii keessatti waggaa baay'ee hojjettee lubbuun ishii biyyan gala jennaan dhufuudhaaf ananiinaan dhufaa jennaan maalitti dhuftaa jedhee bilookii ishii godhee obboleettiin sun lubbuudhaan dabartee jechuudha. Lubbuu ishii ofirraa balleessitee jechuudha. Lubbuu ishii qaalii. Kanaaf waan meeqatu jira. Obboleettiin kun garuu abbaa manaa ishii miti kan ijatti jijjiirate yookiin immoo lapheetti qayyarate. Obbolaa wajjiniin dhalatte fira ishii maaf ta'e kun waan ishiin yookiin is akka isaan eegan sanatti maallaqas qiccee waan kennuufi diddeef jireenya ishii mulu gara isaanii waan gochuu diddeef ishiin bor jireenya maatii ishii jireenya hiriyaa ishii jireenya ijoollee ishii jireenya abbaa manaa ishii sana faana jiraattu kan ishiin karoorfatte. Kunis immoo namni tokko erga maatii horate erga abbaa manaa qabaatetti isarraa kan hafe yookiin immoo ofirraa kan hafe maatii isaatiif ta'a malee namni tokko sa'aatii kanatti ijoollee utoo of biraa qabu abbaa manaa utoo of biraa qabu darbee obboleettii isaa yoo gargaareeyyuu haala ittiin gargaaruu qaba malee qaama isaa waa hunda waan qabu muluu gara siin geessu jechuudha. Ofii isaatiifis waan godhatu qaba. Obbolaa keetiifis waan gootu qabda. Abbaa keetiifis waan gootu qabda. Hiriyaa keetiifis yookiin immoo abbaa manaa keetiifis jireenya wajjin jiraattu irratti waan ati xiyyeeffatutu jira jechuudha. Kanarratti obboleettiin tun ishiin gara maatii ishii yookiin gara fira ishii yookiin gara obbolaa ishii waan naquu diddeef obbolaan ishii akka yaadanan irraa hubadhetti obbolaan ishii itti garagalanii jechuudha. Obbolaan ishii jibbanii jechuudha. Waan ishiin hin kennineef jechuudha. Maallaquma ishii waan ishiin dafkite akkasitti hin beektu warroonni jireenya biyya ormaa keessa jirtan ni beektu maal akka ta'e biyya ormaa jechuudha. Kanaaf jireenya keetiif jedhee namni tokko si jibbuun qabeenyuma keeti jedhee haadhoon kee si jibbuun baay'ee tokko kan ulfaatudha. Kanarraa waa baay'ee barattu. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Maaliif ati kan hojjatte kan dafqitee fiddee yoo ijoollee qabaatte ijoollee keettiin guddifachuuf jireenya mataa keetii boru ittiin jiraachuuf har'as borus namni deebi'ee sararatanyaa mana namaan ta'u. Kanaaf obboleettiin kunis nagaa baqqaa nan gala gara biyya koottiin galaa ijoollee koon ijaan argaa maatii koon ijaan argaa jettee gara biyya ishiitti yeroo galtu kan ishiin shakkitee galte kan biraa kan haala ishiin shakkitee hin eegemu kan biraa argitani jireenyi biyya lafaa jechuudha. Jireenyi biyya lafaa akkasi bakka ati yaaddetti sin eegdu wanta ati yaadnetu si eega beektee biyya lafaa keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu firri kees yoo ati qabaatte firri kees yoo ati fayyaa qabaatte waaqayyoon fayyaa sin dhoowwatiin
firri kees yoo ati maallaqa qabaatte yoo ati qabaatte kenniteef bichaadha jechuudha. Obboleettiin kees tiruun kees jechuudha. Sigala keessatti yoo obboloonni koo biyya ormaa keessa jirtan kanarraa waa baay'ee barattu jedhee yaada. Seenaan kun seenaa dhugaa, seenaa jireenya ishii keessatti ishii mudate obboleettiin kun afaan ishiitiin baatee kan miidiyaa irratti maal akka irraa barattuuf kan ishiin boochee nutti himte an boochee miidiyaa irratti baate kun akka nuti waa irraa barannuuf jechuudha. Sigalee as teessee ati obboleetti koo kana godhadhu, obboleessa koo kana godhadhu, haadha koo kana godhadhu kan jettu sun isaan biratti hin jiru jechuudha. Gaafa galtees haaraadhuma sirraa heeguu sigalee haaraadhuma sirraa heeguu isaan. Gaafa ati biyya galtu wanta haaraa sirraa heeguu isaan ammas bakka sigalee ammas ati shaanxa guuttee yookiin immoo waan qabdu muluu akka isaaniif kennitu kan isaan sirraa barbaadan maatiin tokko tokko jechuudha. Kanatti ijoolleen keenya kan biyya ormaa keessatti lubbuun isaanii darbu jechuudha. Yoon gale maatii kootiif maalan godha, yoon gale haadha kootiif maalan kenna, yoon gale abbaa kootiif maalan kenna kan jedhan ijoolleen keenya obbolaan koo shamarranii biyya ormaa keessatti kan afaniif waan kanarraan kan ka'ee jechuudha. Maatiin sitti jijjiira maatiin kennituuf taana sigalee. Anna obboloota koo qaaliif gaarii keessaayis alaayis warri seenaa koo YouTube dhaggeeffatan seenaa koo YouTube like subscribe gochuu hin dagatina. Seenaa kanarraa waa guddaa waa hedduu barattu jedhee abdii qaba. Seenaa garaa baay'ee nama nyaatu. Obboleettiin kun abbaa manaa ishii kan shakkite sana otoo hin taane obbolaan ishii, tiruun ishii, firri ishii, warri ishii walumaa galatti maatiin ija itti garagalfatanii jechuudha. Ijarraa garagalfatan maalitti garagalfatan? Kanaaf seenaa kanarraa waa hedduu barattu. Keessatti yoo obbolaan koo biyya ormaa keessa jirtan waan baay'ee barattu jedhee abdii qaba. Akkuma dhageessan kan baay'ee garaa nama nyaata. Isinirree asirratti waan baay'ee barumsa isiniif ta'udha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa eebbifamaa. Warri subscribe na gootanirree galatoomaa. Warri gana subscribe gochuudhaaf deemtanis seenaa keessan subscribe like godha. Isinin jaaladha bushbushee qalloo bareedduu keessan kana laayikiidhaan bareechaa. Bye bye. Oola bulaa diibana isinin jaaladha.